اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد انفضل قلتوما سنين جنة سجنتان كان الحمد لله رب العالمين سجنتا أيانا عيد الفطر سبب فتشودان بيا حتى حواسا شنان بيا جرماني نانو بايرني ولتكبني bakka kanatti gammachuu keenya gammachuu ciidii ilmaan kan keenyaa fi haadha manaa kan keenya hiriyoottan kan keenyaa fi firoottan kan keenya waliin waammanne akka kanatti dhufnee bakka kanatti du'aa goonee iida gammadaa oollee asitti gaa hiriyoota kan keenya garaa garaa waliin waammanne alhamdulillahi rabbil alamin kan naannoo kana jiranu kan naannoo biraa jiranu dhufanii akkasitti gammachuudhaan iida kana dabarsine sababni walitti qabamiinsa kan keenyaa sababa gammachuu ciidiiti malee sababa biraa waa tokko hin qabu sun jechuudha. Namni kan keenya akkuma beekamu biyya kana keessatti jiruu garaa garaa du'aa gochuudhaaf haalli nuu hin mijanne taa'umsa lafaa fageenya walirraa fagaachuutii fi haala jireenyaa nuu mijachuu dhabuurraa waan ka'e guyyaa dhufnee walitti du'aa walii wajjiniin goonu dhabuu keessaa kan ka'e ربي نقال الحمد لله رب العالمين. وانو جولة جمع باجي فري الله كما رئيسي تجرى يا ربي نادقه تأج جرت الله تأج جرت الله تقرنا جرت الله بك جرت تي أفاني سي تقوشنا تيو يا ربي نادقه أما جرم لنا من مهورتين بيكو جراني ميشان